Keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo egaa har'a kan hojjennu egaa ayyaanni galata gashinu yookiin taansgivingiin qaqqabaa jira. Namoota biyya Ameerikaanii keessa jiraattanii ayyaana guddaatu jira dhufaa jira kan isa kabajnaa isa wajjinii kan dhiyaatu yookiin turkii wajjinii kan dhiyaatu sttuffing yookiin daabboo isa hojjenna jechuudha. Isa dura garuu kan warra haaraa dhuftanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa seen gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Kan na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii like, share kan naa gootanii hundumti keessanii hedduu galatooma. Egaa amma wanta na barbaachisu nan dhiyeessa jechuudha. Kun akka argitanitti asitti wanta na barbaachisu hundumaa dhiyeesseera akka argitanitti. Egaa wanta na barbaachisu shunkurtaa tokko akkas murmuree nan qabaa. Inni na barbaachisa coommeen na barbaachisa paawundii walakkaa isan fayyadame. Maraqii indaaqqoo yookiin immoo foon indaaqqoo affeelame maraqii isheeti kuni. Inni kubbayyaa tokko na barbaachisa. Muka celery na barbaachisa. Dhadhaa addaannu isa daabboorra dibnu isa ashaboon qabaanne tokko isaa na barbaachisa. Kun immoo hawaaji yookiin qamamii Poultry seasoning jedhama. Isa fallaana shaayii walakkaa isaan fayyadama. Egaa iddoo supermarketii keessa yookiin grocery store keessa iddoo hawaajni gurguramu achi keessa argattu. Warra hin arganne immoo keessa isaa wanta qabu rosemary yookiin foon itti waaddinu inni daakamee xoosinyaa fi qunda barbarree qaba keessaa isa godhachuu hin dandeessu. Akkasumas immoo daabboo faranjii kana tokko nan fayyadama. Egaa amma gara jiru isaatti hin deema. Jalqaba egaa biraddistitti dhadhaa sila argitanii isa nan baqsa. Isa booddee shunkurtaa tokko murmureettan naqaa dambisheessaa dhadhaadhaan. Si'anni bishaatu muka celery 5 murmuree akkasittan naqaa. Bishaatu wajjinii achi booddee coommee murmureettan naqaa. Isa booddee hawaaja sila argitanii Poultry seasoning
fal'aana shaayee walakkaa isaatti naqee jechuudha. Nan bisheessaa xinnoo ishee wajjin. Amma bishaateera maraqiin daaqqoo kubbayyaa tokkotti naqaa. Isa booddee ibidda koo nan dhaamsa. Isa booddee daabboo sasila argitanii nan murmuraa jechuudha. Kunooti akkas murmuree fideera. Amma itti naqa. Achi waliin makaa. Isa booddee egaa ovenii keessa gashinee bisheessinaa. Qodaa ovenii gashu irratti nan galagashaa. Egaa ashabootti naqneeni. Ashaboon hin barbaachisu maaliif daabbochis already ashaboo qaba. Maraqiin daaqqoonis saniigaa suuqiirraan bitee innis qaba. Kanaaf ittiin godhu hin barbaachisu hin ga'anii. Tole egaa hanqaaquu tokko immoo akkas rukuteetanii irratti naqeetanii waliin makaa ituu ovenii keessa gashee itun bisheessiin dura. Isa booddee egaa ovenii keessa gasheetanii daqiiqaa 45 akkas bisheesseetanii nan baasaa jechuudha. Isa booddee walaa agarra. Egaa 375 irra godheetanii. Kunooti akka argitanitti ovenii keessa bishaatee ba'eera. Kana fakkaata. Baay'ee mi'aa. Egaa kuni turkii bukkee yookiin indaaqqoo arrostoo bukkee arrostoo turkii bukkee yookiin arrostoo indaaqqoo bukkee kan dhiyeessinudha. Egaa namni tokko immoo garaa ishee keessa godheessi bisheessa. Egaan egaa qobaatti bisheesse. Meeqammas immoo sinittan himaa akkam akka mi'aawu. Waaw baay'ee mi'aawu egaa.
Egaa hin jaallattu jedheen abdadhaa. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa. Sheerii godhaa. Egaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa viidiyoo taanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadhaa nagaatti.